Hayyee daawwattoota chaanalii kanaa viidiyoo kanarratti waan haaraa qabadheesniif dhiyaadheera. Chaanalii kanaaf haaraa warri taatan chaanalii koo kana subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabadhaan isiniin jedha. Akkasumas viidiyoowwan ani gadhiisu akka dafanii isin qaqqabaniif jechuudha. Mallattoo notificationii xiqqoo keessan hin dagatina. Har'a ammoo wanti tokko dhalatuun isaanii beekama. Maalidha? Mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Tigraay waraana keessa jiru. Yeroo kanatti jechoonni lama mootummaanis fayyadamu, jechoota lama kan mootummaan fayyadamuu fi kan mootummaan Tigraay naannoo Tigraay bulchaa jiru fayyadamu. Maalidha? Kamtummoo baay'ina uummataatiin jedhamaa jira waan jedhu isin gaafadha. Jechoonni kun lamaan kan mootummaatiin juntaa. Inni kan jaraa immoo inni kan warra mootummaa Tigraay naannoo Tigraay bulchaa jiru immoo ambaagannan. Mee jechoota kana keessaa kan uummanni Itoophiyaa fakkeenyaaf miiliyoona 150 yoo ta'e, uummata miiliyoona 150 keessaa kan baay'inaan jechoota kanatti fayyadamaa jiru. Jechisa kamtu averageedhaan caalaa waan jedhu iski tilmaama keessan ka'aan isiniin jedha. Koomentii irratti galatoomaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Subscribe, like, share gochuun dagatina.